Hayyee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Shaamex Maantuu akkuma beekamu guyyaa har'aa waan haaraa waan adda ta'e barumsa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufa. Maali jechuun keessanii nafu har'a akkamitti bobaa gurraacha ofirraa balleessina kan jedhuuf namoonni hedduun na gaafatanii turtanii isirratti xiyyeeffadhee dhufe waan ta'eef jechuudha. Bobaa gurraacha ofirraa akkamitti akka balleessuu dandeenyuu fi akkasuma ciqilee gurraacha'uu fi jilba fa'aa jechuudha. Kanaaf nu waliin tura nu hordofaa isiniin jedha. Dursa osoo gara barnootaatti isiniin jechuudha. Warroonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan Shaamex Maantuu subscribe gochuudhaan nu gargaara. Akkasuma viidiyoon nu dalagnu yoo isinitti tolu taate like nu godhaa nu jajjabeessaa isin jenna. Hayyee gara barumsaatti deemnaa nu waliin tura. Hayyee barumsatti yeroo seennu jechuudha. Wanti fayyadamu tokkoffaa loomiidha. Damma jechuudha. Sadaffaa irdiidha. Irdii jechuudha. Hayyee loomii bakka lamatti addaan ni muranna. Loomii addaan ni murra. Firee isii tana irraa baafannaa. Waan kana jechuudha. Manuma keessan teettanii waan mana keessaa baasii guddaa osoo hin baasin mana yaalaa deemtanii saamunaa adda addaa maal jettanii xaarii tokkotti osoo hin seenin jechuudha. Manuma keessan teettanii waan mana keessan keessa jiru ofirraa balleessuu ni dandeettanii haaluma salphaan jechuudha. Damma itti goonaa. Daa'ima maankaa tokko ni gahaa isatti godhannaa. Achi booda irdiis uma xiqqoo itti goona baay'ee miti. Ergasii sirriitti waliin dhohina jechuudha. Waan kana sirriitti waliin nyaachisnaa maaliif akka walitti makamuuf jechuudha. Sirriitti wal nyaachisna jechuudha. Wanti kun hedduu waan isin fayyadu akka itti fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Hayyee erga geessine booda jechuudha. Fakkeenyaaf bobaa keenya jalatti yeroo dibnu jechuudha. Akkanuma fuunetiin bobaa keenya bakka nu gurraacha'u sun jechuudha. Sirriitti akkatti itti riina. Sirriitti jechuu waliin geenneetiin itti riina. Waan kana yeroo gootan jechuudha. Guyyaa takka gootanii nurraa hin baduu hin jedhina. Maaliif guyyaa 2-3 itti deddeebi'aatiin fayyadama laala irraa akka bu'aa buufattan achirratti of agartan jechuudha. Akkasuma ammoo loomii matanaa jechuudha. Qoomni loomii kanaan akka tuqxaniitiin bobaa keessan jalatti sirriitti akkatti itti riibuu dandeettan. Akkasuma jilba keessanii fi ciqilee harkaa irratti ka gurraacha'u jechuudha. Hin balleessa waan ta'eef sirriitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Barumsi keenya yoo ka isinitti tolu taate viidiyoo keenya like gochuu hin dagatina. Akkasuma warroonni haaraa taatan yuutuubii keenya subscribe godhaa. Waliifis share godhaa nu gargaara isiniin jenna.